وانجل ولله كيسة ترجع بيجرا وجرونه أثاق جرو يرو باتي لسين وكإنسان mana isa obboleetti isi dura mucaa ganda kiyyaatu mana rifeensaa qaban waachite na faayidaa yoo dubartii kana kadalagaa dhuf kadalagaa galu ka Itoophiyaa bakka irraa bilbilatantu jira mana teelettochi jira argaa oola nuti beekam adeemsa jaraa kana ka akkana godhatu yegilli yemangisti kayyadu ka akka farda gaarii deemu ka suuta lafa qabee deemu kana lallabee tingi godhaa jirraame jara baay'ee kana keessa waan jedhu waan akkasitti ture kanuma booyuu ka'e Gara nama nyaatala amma akkami beekte namni baramaa yookiin maal jedhan Saharaa Diizerti jedhan achi keessa waliin deemuu jechuun dhuguma namoonni jaalallee yeroo karaa waliin deemtu amala namaa ossashii naamusa qabeetii ta'uu ishii waan baay'ee argiteetti garuu ati amma erga waliin akka doktoraatti ishii tajaajiluu eegaltee gaaffii jaalalaa garuu eenyutu jalqaba dhiyeessa amma isa gaaffii jaalalaa isa sirrii والفنان سجالة ديرا كان جرشي برادو في موسى برادو في أنا كيف قافتي أنا قافتي أما يروبي يا باجراني وابا يلالو شيني سيغا سيارجي تيتي أتو يالا فرتيدة تبيشي يروشي موكوفتو موكي باستا جيشو نتيجة آسو تيومو أكو مانني نبقبنيسو آتي سينا أسو نجارة طيب في دور الله أيه باي أنا بكمل هذا أتورا كم Anggal tesi turami ogummaa kootiin dhimma bahee si gaafachaa jira. Asli yeroo baay'ee amma yeroo haasoftu wanta namoonni si jala ta'anii koomenti godhan nan argaan jecha maal dubbattu nan amman arge keessatti. Gaafa aarteedhati kan dhukkeerraa kaastu ni beeka. Amma gaadha seenaa wajjin daa'ima godhattanii jirtanii adeemsi Jarman maal ta'e mee amma Adaama akkuma jettan sana lafa bittanii Finfinneedhaa biyya keessatti gaafa lama ta'anii immoo beektaa miti reemni dabalamaa deema. Atis nama kaayyooti waa fuuldura haasofta. Ishiinis immoo jabinaati waan fuulduratti haasoftu kana ilaaltee qalbii ishii buute. Midhaan bishaan keessan tokkuma amma isheen naaftu deemteetti. Bakkeeree ishii deemteetti. Amma si waliin jirtu jaalalli keessan ammallee adagaa fakkeenya guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf egaa asiinis haasoftu akka carraa ta'arra walitti dhufnuyyuu fakkeenyummaa qaba ijoolleen nattaasaanii jiru dhugaa nama aarsaa kaffaleedha biyyarraa kaasee ammas biyya kana dhufutti waan baay'ee ta'eera jedhu gaatii yeroo keenya waan gabaabsitee waan ijoo kaaste malee achi keessatti mudannoo hedduudha kan jiru amma akkam ta'e egaa adeemsi Jarman kun indeemsa jettan kun akkam ta'e gaafa amma boyaadha beektaa Boy, sosti pradhu. Boy in barbaachisu akka meree ilmi dhiiraa hin boy. Ana iyyuu bochi. Jarmaniin deemna wanti koin gaafadha. Adeemsi Jarman akkam ta'e gaafa Jarman deemu dhaan lafaan filbuudhin dhufu. Akkam ta'e. Adeemsi Jarmanii akka ta'e isiin mallaqa ittiin Jarman deemuu fi waliin qabatte suuqii fira ishee kaayatte. Kazaan jidduma kana osuma Jarman deemuu hedduu karoorri harkaa lama ta'ee gaa'ila keessa seente. Gaafa kaan osuma har'a boruu deemna jettu ani yeroo sanitti dalagaan qabu mallaqas hin qabu ture. Waan qabu na seeti isiin immoo hangaraa kiyyettanii manne. Afaan qofa ta'e jechuudha. Qabu jettu seenadhu. Maallaqa Jarmaniin deemamuu qophaa'e sanii haffaasaa seenatiif aannan seenaa bituu ture. Waggaa 3-4 dura sigalee. Adeemsuma kana keessa seenan likki gaafa maallaqa Jarman kasiin gaafa singilii dalagatte isaan fixutti karoorichi Jarmana mormaa kanatti akkam ta'e jechuun jaaddilee ta'edha. Awurooppaan guutuun yoo ziyaaraadhaaf turistiidhaaf dhaqame malee dilee ta'edha. Karoorri Awurooppaa kana dhaquu Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa yoo kun sadiin dadhabame mootu biyya galuudha amma karoorri.
dallatameera biyya Awurooppaa kana dhaquun. Wanni jalqaba manaa baataniif garuma biyya hambaa sana deemuu ture. Ammas garuu jireenya gaariidha kan jiraattu. Gammadaadha amma jireenyatti jirtanitti gammadoodha. Amma jireenyi keenya yeroo ammaa kanatti nuti amma maatii uf danda'ee jiraatu tokko yeroo tokko biraayyuu tarree namaayyuu gargaaru tokko yoo danda'ame arganne Ameerikaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa biyya kana fariin deemu. Awustiraaliyaa biyya kana fariin deemu yoo dadhabame mootu biyya keenyatti galudha. Irran kaayanne yoo amma fi Jarman nu oofu biyya Arabaa biraa nu oofsan hin qabu. Sambira dabarree irraa. Amma yeroo baay'ee namoonni yeroo otoo godaansarra jiranii daa'imti yeroo dhuftu waan baay'eetu jira gaa chaalenjiiwwan bu'aa ba'iin hedduun ni jiraatuun abdii kutuun ni jiraataan. Amma seenaan dhufuu isheetti gammachuu akkamii isiniif iddee dhuftame? Seenaan dhufuu isheetti tokko waan nu jaalachiifte. Lammata boqonnaa sammuutii fi boqonnaa hargalfiin boqonnaa nu fudhachiifte seenaan dhufuun. Amma duraan gaaf seenaan hin jirre isiin mana madaamitti. Ani kophaa mana na dabbaraa gandara deema mana hiriyoota kiyyaa bul. Anamma asii ka'ee kushiinaa seenee shaayii dhaabachuun jaaladha. Sanafiidha baay'ee nama sanafiidha akka afaan hin kolfu karaa miti. Kanaafi hiriyoota kiyya bira bulaanii isiin mana madaamitti. Seenaa da'uu mana deebitee yeroodhaaf qormaanni gidee da'umsaa hin jira akkasuma keessa hin baranne furmaata akkaataa itti ilmoo keenya ittiin guddifannu rakkinuma keessa hin arganne waan akka nuti amma isii yuutuubii qabdi ani yuutuubii qaba tiktookii maduraayyuu haati seenaas yuutuubii qabdi nuti sadiinuu amma akkaawuntii mataa keenyaa qaba seenaan nuufi haragalfii taate jechuudha maaliif nu sadiinuu wal bira jirra amma yeroo fedhe yoo argite gilee waan fedhe jedhu kun asuma haatan argite miti. Hargalfii nu taate jechuudha. Haadha gadaa nu taate, abbaa gadaa nu taate, nu hargalfii taate, bakka akka isii arganne jireenyi nu bal'ate rakkanneen beeku. Hedduu namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Anaafis hafuura baafannee natti fakkaata. Riskii kan duraan nu mokkore erga isii arganne nu qajeelu. Ammallee jireenyi isin haa qajeelu, ilmi isaa dabalamu. Kan yaaddan hundumtuu galma isin haa ga'u. Ati saarsaa kan falteete jaalalaa fi ati seenaas immoo ilaali. Maallaqa ittiin jarmanan deema jette sana gaafa rabbi dhala ishii kennu abbaan manaa kiyyaa nama afaan hin dubbatu qofaa miti jettee abdii horattee hojii dhabaadha hin jenne si kabajjee si waliin jiraatte har'a immoo jireenyi kaleessaa sun darbee ofiifis taatanii bira dabartanii namaaf taa'aatiidha kan jirtan. Namoonni baay'een akkasuma. Afaan gaafa haasaan ati akka hojiitti hin jijjiirtu jedhanii abdii walitti kutatan jiruun bakkeettis manaa waliin ka'anii biyyaa waliin bahanii karaatti waliin gatanis jiru. Biyya hambaa immoo gaafa taatu namni si firri yookiin obboleettii wasiidha maal jettu hin jiruuni. Isin immoo isaan keessatti bu'aa bayii amma kanaa dandeessanii bakka deemuu barbaannerra afneerra bakka rabbi jedhe immoo hin deemne abdii jedhuun jirtanii irra caalaayyuu immoo gara biyyaatti kan yaaddanii. Mee namoonni gabaabumatti asiloo waan sirraa baratan hiriyoottan si fakkaatan hedduun jiraachuu malu. Kan manaa wajjin ba'aniin dhiisanii deemanii waliin aarsaa kan falafaa dhiisanii gara biroo ichisaanii ilaaluun jiru. Warra kana maal sirraa baratu? Anallee homaan irraan baratanii amma yeroo baay'ee gizee odeeffannoo dhaga'u ijoolleen dhiiraa haadha seenaa mana barumsaa godhatanii haasan. Amma gizee asirraa yenee fikir tokko dhufee siin jedhe tasilkitti fiiduu jira jala shamarree jaartisi. Haadha seenaan argitu asii waan fedhe jira olee mee dubbatti anaa miti. Nama bare irraa naqee kumiti ijoollee hiriyoota kiyyaa yeroo asirraa miidiyaa kanarraa waa jedhanii jaartin itti kaate maal haadha seenaan argitu afaan waa jechuun yenee fikir jechuun afaan qaruu miti. Minaamin jedhanii amma akkasitti akka evidensiititti jaartii ofiitiin amansiisu. Ana maalirraa barata yoo haadha warraa. Fayyadeera garuu ani fayyadeera maaliif waan ani asirraa haasa'u kana akka ani bultiin nama biraa hin diigamne hin godha. Because oma fedhe haasayaa oolaa
namni amma warri biraa dhugaa ta'e booksi waccafachafu mala filiin waa fedhe jedhamee haadha seenaa dubbatu haadha seenaa miti raabootu argatanii afaanii barkuutti jaalala jechuun jaalala dhugaa sanii miti asliin afaanumaan jedha malee waan balleessu amma laal osoo duraan amala kiyya beekuu batanii dheengadda gisee mucoon tokko ajandaadha bakka sibbootu osoo nama biraa taate tokko yookiin zayitii waliin dheedhaa yookiin bultii wal diinaa yookiin ilkaa walirraa cabsinaa ምናምን waan akkasitu jira kanaaf even yoo anarrallee wanni baratan hin jiraanne bultii namaa akka hin diigamne irratti baay'ee dhiibbaa godhaa jira maaliif amma ijoolleen baay'een warri hiriyoota kiyyaa dubartii tokko jira gisee ati intala takka niin jettee tasilkitti fiitu maal jamiilaan argitu haadha seenaan argitu aslii waan fedhe tafee dhengaastira galtee itti bu'aan ooltu jaartii koo yaa'in oolu afaan qofaan si jaaladha jechuun ikkoo monnoo miti yeroo masanii fi miidiyaa maratti afaanumaa fi waan akkana akkasii jedhamu. I think bakka uma akkasii kana yoo nurraa baratanii booksii waltumuu dhiisanii walii kuu dhiisanii jiraatan bammiloo waan kana bultii namaa ijaaru irratti waan akkasii irratti hooma nurraa baratan jennaan. Ayyee mee akka mudannootti kaasnu isa dhumaati. Isuma dhugaasaa jamuun aartee silottee hin beektu. Waama kanaan wal qabatee wal loltanii beektanii. Sariitii isin jettee siloltee si gaafattee hin beektu. Shamarran amma uumamaanii noormaali miidiyaadhaa jennu tiiktokiidhaan yeroodhaaf daqiiqaa murtaa'eef namni seenee qooseen taphataanii yeroon nama jaalattu namni tokko dhufee asilii lubbuu siin jechuu dandeessi dhalaan takka ammallee kaasaa turte atillee jechuudha. Siloltee hin beektu. Dhugaadhuma ammoo yookiin laayivii irratti siloltu garuu erga cuftanii taasooftee beekti. Gaaffii ajaa'ibaati. Biloo godhaan mamni yeroo baay'ee amma biloo godha namni sha'aa jala seenee gaafuma haaroo koomenti godhanillee dhaqanii biloo godhuunis ni jira dubartii sana. Achirratti ilaaltee kun si mudatee hin beeku. Amma isiin amala qabdi beekta. Ana naannooteen beektu si jaaladhaa yenee fiqir ምናምን jettee natti dubbattee beeki. Garuu duraan dura gisee gara miidiyaatti nama dhufu san haarawaa miti gisee asirratti yenee fiqir ምናምን jiraanii oolu guyyaa tokko guyyaa lama sadi faayin bokoytu suma afutti bokoyti mana keessa deemte anatti miti. Ani immootu natti hin dubbatiin malee mana keessa deemanii bokokaa ooluuf sun nan ilaallatu. Asumaan asrafa waan ta'eef nama hin gawwan. Anammaati yoo torbaan tokko kurshanii tokko bokoyte anuman tuqin malee akka mallas baanu haga na tuqanitti namatti hin dubbadhu maa bokoyte ምናምን hin jedhuun dantaa isii dhiyeetu godhiisa. Barataa dhufte amma. Yeroo tokko darbee yoo haasawni likkitaru duraani katanuyyuu duraani bokokaa turte darbeedha eessan maataan seetti lijinaan itti dhaga'ama. Garuu hawaasa illee yuutuubii barattee yuutuubara taatuun tiktokii barattee tiktookara taatuun feemasii tayaa dhuftuun moor agaa isiif seenallee feemasii ta'anii namni hundi barate kana gaafa duraan namni hundi hin beekne san ijoolleen hin jira warri koomentii kunillee ijoolleen arsii lagileedhaa fi malee dhiirri arsii tala biyya fuudhamne namni waan jedhanii waan akkana kana waan sammuu daddaakaniif shakkii waan qabdu jechuudha hin bobbokoyti. Amma mootu erga seenallee guddattee fi seenaa argattee guddattee fi jireenya mootu argitee waan fedhe abbaan fedhe waan fedhe yoo jedhe anillee waan fedhe yoo jedhe mana bokokuun hin jiru aaruun hin jiru ammallee nuti wannoo miti anamma fakkeenyaa fi asirra gisee haa ta'ee yeroo gabboo namnummaan gurguddaanuu bilbilan hin argatu. Dubartiin kan si shakkitu isa asirratti paabliik haasoftu kan namni hundi si dhaga'u karaa miti. As jala firri jiraachuun mala abbaa jiraachuun mala si galee. Kan yeroo baay'ee qofti si dhiibu isa mana keessa deemanii muu jedhan gisee isii mana jira sitti bilbisu silkiin kee weeyitingii jedhu san kan si wallochiisu si galee. Ani asirra yoo laayif irra dhufe gisee asirraa bahe xiqqoo yoo jara wajjin kolfe dadhabee hirra. Silkii kiyyaa seenaan paaswordii beekti. Ittiin taphatti. Isiin haadha miira seenatti irra jira. Seenaan nuuf baankiidha si galee. Baankii itti waa qusannu. Akkaawuntii kiyyaanillee seenaa bira kaadha. Isinillee seenaa bira kaatti. Mukki yoo har'a ifaa yoo amma hin jirre faa silkii ilmoo isiitti achirra deemtee lallaaluun malaa ayidoonnu. Egaa seenaan faa akkaawuntii banattee feemasii taate
isii boqotu argeen beeku yoo aguma duraanii sanaan ilaaluu baatan jiru. Hedduu namatti tola. Atiyoo, mee atiyoo. Ishii amma ishiinis yeroo baay'ee ati seenaa geemiin taphatti